daawwattoota keenyaa tun tamsaasa kallattiidhaan guyyaa har'aa bitooteessa 3 bara 2018 toora raadiyoo daandii haqaarraatiin isiniif tamsaatudha. Keenyaa tun tamsaasa egaa haala qabatamaa biyyattii keessatti yeroo ammaa jiruudhaan wal qabsiisee hayyoota qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa akkuma beekamu labsii yeroo muddamaadhaan wal qabateetidha dhimmi guyyaa har'aa kaasuudhaaf jirru. Akkuma beekamu guyyaan kaleessaa guyyaa seena qabeessati. Guyyaa kaleessaa kana keessatti miseensonni mana marii biyyaalessaa labsii yeroo muddama kana akka hin raggaasifneef yookaan immoo akka labsii yeroo muddama kun hin dabarreef uummanni biyyattii sanii uummanni Oromoo akkasumas saboonni biraa yeroo ammaa kanatti biyyattiin nagaan jirti. Yeroo ammaa kanatti biyyattiin labsii yeroo muddamaa isii hin barbaachisu jechuudhaan hayyoonni roga hundaan dhaamsa dabarsaa turan akkasumas uummanni keenyallee roga hundaan bilbiluudhaan miseensota mana marii paarlaamaa yookaan bakka bu'oota uummatatti bilbiluudhaan sagalee toora adda addaan erguun ergaalee adda addaa erguudhaan yeroo ammaa kanatti warroottan uummata keessan bakka buutanii bakka sanitti argamtan uummanni keessan nagaan jira uummata keessan irratti waraana duula labsamuuf deemu kana irratti harka keessan hin baasine jechuudhaan uummanni sagalee isaa dhageessifataa ture roga hundaan mormii jaba gaggeessaa ture. Egaa kunuma osoo kanaan jiru egaa guyyaa kaleessaa guyyaa seera qabeessati manni marii paarlaamaa biyyaalessaa akkuma kanaan dura filannoolee biyyattii san keessatti gaggeeffamaa turan sagalee uummataa hatuu baratan sagalee uummataa saamuu baratan san guyyaa kaleessallee mana marii biyyaalessaa keessatti egaa afyaa'iin biyyattii obbo Abbaduulaa Gammadaa sagalee uummataa yookaan ammoo sagalee mormii kan labsii yeroo muddamaa kan akka gulantaa seeratti darbuu hin dandeenye dabarsanii jiran sagaleen sun eegi kallattii OMN'tiin hawaasatti darbee jira sagalee san boodarratti isin dhageessifna. Egaa haaluma waliigalaatiin dhimma sagaleen kun akkamitti kufuu danda'a labsii yeroo muddamaa kun bifa kamiidhaan miseensonni mana marii paarlaamaa biyyattii sanii harki meeqa yoo dabarse harki meeqa yoo raggaasiseedha argitee kan labsamuu danda'u waan jedhu haaluma waliigalaatiin hayyoota seerallee hin qabna. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aa waanuma kanarratti rarra'an ta'a. Egaa keessummoonni keenya guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaannee hayyuu seeraa Dr. Awwal Qaasimalloo akkasumas obbo Garasuu Tufaa haala wayitaawaa biyyattii keenya irratti rogaalee adda addaadhaan ibsa kennuudhaan kan beekaman akkasumas miseensa paarlaamaa biyyattii duraanii kan turte Addee Saaliyaa Abbaa Naggaa Abbaa Garoo egaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya qophii amma xumuratti egaa keessummoota keenya kana wajjiidhaan akka nu wajjiin turtan kan isin affeeru anu obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Bakkalchi Barii nu wajjiin jira. Jalqaba keessummoota keenya simannaa keessummoota keenya yoo assalaamu alaykum baga nagaan nu dhuftan. Dr. Awwal. Ya, indagaa. Nagaan nu gaafadhame hawaasa keenya akka gaariitti. Akkam jirtan nageenyi banaadha fayyuma? Jirra nagaa qabna akkam isin jirtu? Jirra baga jiraatanii jaalgaras yooyyaa akkamne nagaa akka gaariitti nu roobsimee dhaggeeffattoota keenyallee akka gaarii sagalee ol qabni. Ayyaa akkam jirtan silaa ittaasa'uu nu naguma gaafatudha jennee callisne. Akkasi Addee Saaliyaa yooyyaa atilleen akkam baga jiraat? Ashii baga jiraatti Hamzaa keenyaatis tarii hordoftoonni keenyas baga nagaan nuftan hin jedha. Oraa bulaa deebana egaa har'aa haaluma waliigalaatiin waan argitanii biyyattii keenya san keessatti waan seenaa qabu argitee gulantaa seenaa keessatti warroottan kufan warroottan immoo gootummaan darbanillee ka keessatti ilaallu haala qabatamaa biyyattii sanii ka keessatti daawwannu ta'a. Egaa gara gulantaa dhimma seeratti akkaataan labsii yeroo muddamaa kun akkamiin labsamuudha qaba seerri isaa maal jedhaa ammoo wanni deemaa jiru maalidha guyyaa kaleessaa wanni gaggeeffamaa ture sun maalidha waan jedhu lafarraa kaanee ilaaluudhaa fi labsii yeroo muddamaa sun akkaataa inni ittiin guyyaa kaleessa darbe jedhame gama kutaa teeknikaatiin mee Bakkalchi
haasawa abbaan duulaa gammadaa egaa kanaan durallee akkuma jechaa turre warroottan kunini yeroo dheeraadhaaf sagalee ummata warra hatanii asiin baani guyyaa kaleessallee akkaataa itti isaan hataa turan dogongoroota uumaman waan argite isaan sagalee san kanaan dura guyyaa yeroo jalqabaa irratti mana marii keessatti sagalee 346dhaan harka 2/3dhaan guutumaa guututti labsiin yeroo muddama darbee jira jedhee wanni inni dubbate sun eegisaniiti miidiyaaleen biyyattii cufinuu gara 395tti achooliisaa turanii akkaataan sun akkamii akka tutture kutaa teeknikaa irraatii bakkalchee waan ture sun nu daawwachiisee dhageeffattoonni keenyallee warri nu daawwataa jirulleen kallattii biraadhanillee argallee waan turaniif ilaallee walitti osoo deebine haasawa sanii fi miidiyaaleen biyyattii akkamitti kijiba isaanii kan dhoksuudhaaf carraaqqin isaan taasisaa turan bakkalchamee waan san nu argisiisiti walitti haa deebinu. bakkalchira ragaa jirta አመሰግናለሁ ከምክር ቤቱ አባላት በአጠቃላይ 8 አባላት በህይወት ያሌሉ በተለያየ ምክንያት በምክር ቤቱ ስራ ላይ በጠቅላላ የማይገኙ ቀንሶ የምክር ቤቱ አባላት አሁን ያሉት ማለትም በአጠቃላይ ያለው ምክር ቤት አባል 539 ነው ከዚህ 539 በአዋጁ መሰረት 2/3ኛው ነው አሁን የተገኘው የድጋፍ ድምጽ 346 ተቃውሞ 88 ድምጽ ተቀቦ 7 ነው አዋጁ በ2/3ኛ ድምጽ ተደግፎ አልፏል ጥሩ ደረጃ አሁን በተለይ ከዚህ ዛሬ አዋጁ ሲጸድቅ አባላቱ ድምጽ በሚሰጡበት ጊዜ ካለው ቁጥር ጋር በተያያዘ የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሱ ነውና እዚያ ምን ትለናለህ? ምንም ይትና ክርክር ካደረጉ በኋላ የምክር ቤት አባላት እንዲጸድቅ ሙሉ ድጋፋቸውን የሰጡት 395 ናቸው። የተገኘው የድጋፍ ድምጽ 346 ተቃውሞ 88 ድምጽ ተቀቦ 7 ነው አዋጁ በ2/3ኛ ድምጽ ተደግፎ አልፏል ሰፊ ውይይትና ክርክር ካደረጉ በኋላ የምክር ቤት አባላት እንዲጸድቅ ሙሉ ድጋፋቸውን የሰጡት 395 ናቸው። የተገኘው የድጋፍ ድምጽ 346 ተቃውሞ 88 ድምጽ ተቀቦ 7 ነው አዋጁ በ2/3ኛ ድምጽ ተደግፎ አልፏል ከምክር ቤቱ አባላት በአጠቃላይ 8 አባላት በህይወት ያሌሉ በተለያየ ምክንያት በምክር ቤቱ ስራ ላይ በጠቅላላ የማይገኙ ቀንሶ የምክር ቤቱ አባላት አሁን ያሉት ማለትም በአጠቃላይ ያለው ምክር ቤት አባል 539 ነው ከዚህ ከ539 በአዋጁ መሰረት
ሶስተኛው ሁለት ሶስተኛው 339 ነው። አሁን የተገኘው የድጋፍ ድምጽ 346 ተቃውሞ 88 ድምጽ 7 ነው። 39 ነው። አሁን የተገኘው የድጋፍ ድምጽ 346 ተቃውሞ 88 ድምጽ 7 Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa egaa keessummoonni keenyallee waan kana hordofaa jiranii egaa miidiyaaleen mootummaa hammam agisaan dhugaa hawaasa kanaa dhoksuudhaaf carraaqqii yeroo taasisanitti dhugaan uummata keenyaa egaa kallattii adda addaan xiixxee ba'aa jirti. Egaa alhamdulillah rabbii keenya galatoomfanna isaan dhugaa uummata keenyaa hammam illee haguuganillee dhugaan kuniini dhugaan kun dhokatuu hin dandeenye eegamee haaluma waliigalaatiin adeemsi kun maal fakkaata kan jedhu hayyuu seeraa Dr. Awwal irraatii jalqabnaa miseensi mana marii paarlaamaa biyyatti sanii yoo meeqa argamettu sagalee kana raggaasisuu danda'a ibsa kana yookaan ammoo labsii kana raggaasisuu danda'a. Miseensonni fakkeenya haaluma waliigalaatiin manni marii paarlaamaa biyyatti qabu 547dha. Kan keessa namni 8 ni du'an jedhanii jiran yookaan ammoo hin jiran jedhan kana keessa ka argame nama kan jiran waliigalaatiin 539 kun harki lama jechuun harka sadi keessa lama jechuun 339 dha jedhee abbaduulan sagalee isaa kanarratti akka inni dubbataa jiru dhageenyee jirra. Kana keessa ammoo namni 346 labsii kana raggaasisee jira, namni 88 mormee jira, namni 7 ammoo sagalee dhorkatee jira. Kanaaf labsiin yeroo muddamaa kun sagalee caalmaa 346 darbee jira jechuun dubbatee jira. Akkasumas yeroo ammaa kana ammoo irra deddeebi'anii sirreessuu isaanii san osoo hin ta'in ka'uma jalqaba kanaatu yaaduma jalqaba isaan dubbatan sanu gulantaa seeratiin labsiin yeroo muddama kun labsamuudhaaf raggaasifamuudhaaf maaltu barbaachisa seerri biyyatti maal jedha Dr. Awwal? Baay'ee galatoomii Hamza wanta qabxii qabatamaan lafa jiru wal qabateetiin inni atis kaaftee jirta. Wantoonni kun akkuma beekamu baay'ee wal mormisiisaatiin jira. Wanti obbo Abbaaduulaan walgahii irratti jedhanii fi eegas immoo dogongoratu jira jedhaniitiin irra deebi'aniitiin wanti isaan jedhan wanti fuula feesbuukii paarlaamaa irratti maxxanfameetiin ture sanbooda immoo kan sirraa'e waan adda addaati. Kanaafiyyuu kamtu dhugaadhaa isa jedhu kana faaktirii maaltu akka jiru eenyummaan shakkii tokko malee dubbachuu hin danda'u. Garuu ammoo mootummaa sanii keessatti guddannee haala isaa hin beeknaa dhugaadha wanti isaan himan jenneetiin bakkuma shakkiin jirtutti iyyuu gara isaaniitti dabuu hin dandeenyu. Kanaaf lakkoofsi isaan irra deebi'anii sirreessan kun akkuma lakkoofsaatti iyyuu sirriidha jenneetiin fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu seeraan wal qabateetiin wanti jiru inni labsiin muddamaa wayita labsamu akka seera kaaniitii miti. Labsi muddamaa jechuun almost heerri biyyattii sanii yeroo gabaabaadhaaf akka fannifameetiin turu ka godhudha. Wayita heerri fannifamu heerri hojiirra ooluu wayita dhabu mootummaan aangoo guddaa argataa jechuudha. Osoo dhiibbaan tokkorra hin jiraatiin wanti mootummaa to'annaa jala oolchu osoo hin jiraatiin mootummaan wanta fedhu gochuu hin danda'a jechuudha haala tokko. Labsiin kun labsame jechuun. Heerri labsiin yeroo muddamaa kun aangoo guddaa mootummaadhaa akka kennu waan beekuuf wayita labsiin kun labsamu ammoo waliigalteen bal'aan tokko akka jiraatu mootummaa keessa jechuudha karaa miseensota mana mariitiin jechuudha kana lafa kaaya. Wanti super majority yookaan ammoo 2/3 sagalee harka 75 akka jiraatu wanti gaafatamuuf waan kanaaf. Paarlaamaan wayita seera baasu harka 50 ol argateetiin hin jedhe seerri bahuu danda'a.
harka 51 argateetiin jedhee riba'uu danda'a. Labsii akkana labsuudhaaf garuu harka 75 wanti barbaachisuu fi wanti kuni labsiin kuni mootummaadhaaf aangoo guddaa waan kennuuf. Akka keeyyata 93 irratti wanti kuni dhimmi kuni raggaasifametti miseensota gaafa walgahii irra jiran osoo hin taane miseensota paarlaamaa walumaa galatti jechuudha. Miseensota paarlaamaa walumaa galatti jiran keessaa harki 2-3 ka ta'u sadii keessaa harka 2 ka ta'u jechuudha. Parsantii 75 jechuudha. Fudhachuu qaba waan kana irratti walii galeetiniin. Yoo haala kanaan kan raggaasifamne taate labsiin yeroo muddamaa kan mootummaadhaan labsame yeroo masan seeraan ala ta'a jechuudha. Yeroo san irraa jalqabeetiin biyyattiin suni labsii yeroo muddamaa jala hin jirtu jechuudha akka heeraatti jechuudha. Naaw kanaan wal qabateetiin namoonni mootummaa deeggaran ilaalcha adda addaa akka kaasantu jira. Keeyyata 57-58 tuqaniitiin waan kaasantu jira. Suni dhimma kana irratti apply hin ta'u. Waa'ee dhimma kana seera dhimma kana bituu miti. Keeyyannoon suniin barbaachisaa yoo ta'e sanii gara duubaatiin deebineetiin kan kaasuu hin dandeenya. Garuu walumaa galatti akka heeraatti waa lamatu jira. Tokkoffaa labsii kana labsuudhaaf iyyuu rakkoon hagas gahu tokko jira wanti jedhu ulaagaa guutamuu qabu keessaa isa tokko. Ulaagaan kunillee akka heerri jedhutti hin guutamne. Rakkoon mootummaa irratti yookaan dhiyaatu taate yookaan gahamu taate suni labsii yeroo muddamaa labsuudhaaf gahaa miti. Labsii yeroo muddamaa labsuu kan danda'amu yoo heera biyyattii san irratti yookaan ammoo biyyatti irratti walumaa galatti rakkoon guddaan tokko kan dhalatu taa'e. Rakkoon mootummaa irra gahuu fi rakkoon biyya irra gahu waan adda addaati jechuudha. Heerri kana wajjaan baasa. Akkuma beekamu rakkoon biyya san keessa hin jiru miti rakkoon jira. Garuu rakkoon kun guddinni isaa bakka san ka gahee miti. Rakkoon kun immoo rakkoo mootummaa amma jiru kanarratti aggaamame malee rakkoo biyyattii irratti walumaa galatti aggaamame miti. So karaa seeraatiin hoolaalle ulaagaan labsii kana labsuudhaaf barbaachisu guutamee jira hojjettee na gaafatte kun hin guutamne. Guutamee jira jedhaniyyuu eegammoo gara murtii eega deemame murtiin kuni akkuma reefu jenne sagalee 2/3 deeggaramuu qabaa. 2/3 hin deeggaramne. Kanaaf mootummaan akkuma yeroo kaanii seera gara bitaatti dhiisee. Mootummaan kana akkuma yeroo kaanii seera gara bitaatti qabeetiin humnumaan itti deemaa jiru jechuudha. Karaa seeraatiin dubbiin jiru kana fakkaata. Tole hedduu galatoomi Dr. Awwal bal'inaadhaan booda irratti itti deebinaa. Egaa miseensa mana marii paarlaamaa biyyattii kanaan dura kan taate adde Saaliyaa Abbaa Nagaa nu wajjin jirti. Wanta man kan keessatti deemaa ture quba qabdi. Ishillee waan nu wajjin jirtuuf nu ibsite. Mee gara suutufaan immoo haaluma waliigalaatiin guyyaa kaleessaa gaaga'ama ture san muddama ture san. Keessumattuu akshiniin mana marii keessa yeroo argitee sagaleen afyaayii biyyattii obbo Abbaduulaa dubbatu uummanni mormuun sagaleen gongumaa dhaga'amaa ture sagaleen waraabamee ba'e san eegisaniin booda egaa sochiin turan hedduudha reaakshiniin turanii haaluma waliigalaatiin sochii guyyaa kaleessaa waraana uummata kanaarratti labsuudha fi warroottan argitee uummata kana didan warroottan uummata kana wajjin hiriiruu didanii uummata kanarraa waraana labsan waan taasan kan haaluma waliigalaatiin obbo Goreessuu Tufaa akkamiin xiinxaltan? I think paarlaamaan sun yeroo baay'eedhaaf amala akkamii akka qabuu fi akkamitti akka hojjetu beekama. I think adde Saaliyaan sirriitti nu ibsuu dandeessi boodarra. Jechuun waan baay'een darbee mormii naganaa baay'eetti dhiyaatee hin beeku wanni achi barreeffamee darbee I don't know yoo technically waan mata edit godhan malee agas mara harkuma heddumminaan darba tureyyuu namnis oduu achi keessatti deemu kanas namni baay'een xiyyeeffannaa itti kennee dhaggeeffataa ture hin jiru.
garuu kaleessa kan argisiisu tokkoffaa namni irraa hafe baay'eetu jira. I think isaanuu akka jedhanitti namni achi walgahii irratti argame nama 441 akka ta'an argisiisa. Kan lubbuun jiran 539 kanaafuu namni 98 waan akkasii naannoo sana jiru irraa hafee jira jechaadha. Warrumaa dhufan sana keessaa iyyuu immoo karaa namni 88 mormee jira. Namni 7 immoo sagalee isaa hedduun kennin hafee jira. Kana jechuun fedhiin at least naannoo Oromiyaatirraa achirratti argamuu dhabuunis yeroo akkanaa kanatti deeggaruu ta'uu hin danda'u. Waan isaan rakkisu waan adda addaa ta'uu danda'a jechuun namni hundumtuu yeroo balaan akkanaa kun uumamu kun akkaataan inni itti balaa jiraattee namni hojjetu akkamitti akka inni hojjetu waan isa rakkisuu fi waan isa yaachisu achi dubbatuun waan nama rakkisuu fi namni achirraa hafe sunis yeroo akkanaa kanarratti fedhuma dhabuu at least waan kana keessatti hirmaatuu dhabuu irraa argisiisa. Warra achi taa'ee immoo achumatti sagalee jechuun sagalee mormii dhiyeessuu qofa hin taane kontentii irratti illee namooti tokko akka malee jajjabeessanii akka mormaa turanii fi saamichi lafarratti godhamu kanarree akka inni awaajii keessa jiru waan kun immoo saamicha kanaan dura ture sana duubatti deebisanii ammarree akka ture sanatti itti deebisuu fi miidhaadhaaf akka inni qophaa'e warri dubbataa turan jiranii. Akkuma ati jette immoo waggaa abbaan duulaa lakkoofsa sana dubbisurree sagaleen mormii fi disappointmentii tokko jechuun wacaa wayii tokko mul'ataa ture. Fedhii dhabuun waan sanarratti sirriitti mul'ataa ture. Akkuma beekamu torban darbe kana keessa dhiibbaan adda addaa sodaachisii adda addaa godhamaa ture. Kanaafuu namni haala rakkisaa sana keessatti waan danda'u godhee garuu jarri waan kunis darbuu baatee bifa biraatiin dhiibbaa fi miidhaa uummata irraan gahan kana inuma godhanii kana kuni garuu akka karaa seeraa kennuuf akka maqaa akka uffata seeraa kennuuf godhe seerri kuni garuu seerri biyya sana keessatti akkamitti akka bu'aan beekamuu fi ajjeechaa miidhaa kana booda godhamu irratti paarlaamaa kana keessatti bifa kanaan sobanii dabarsanii fi itti gaafatamummaan isaan jalaa ba'a waan jiru natti fakkaatu. Garuu yeroo biraarraa bifa ta'e tokkoon jechuun waan barbaadamu sun argamuurree baatu bifa biraatirraa namni haga danda'etti sagalee isaa yeroo itti dhageessisedha jedhee yaada. Isaanis immoo waan danda'an sagalee namaa ukkaamsuudhaaf waan danda'an yeroo itti godhan lakkoofsa jijjiiranii miidiyaa adda addaatti kennanii kaampeenii adda addaa haga ammaatti kunoo ibsa akka irratti kennaa jiranidha kan argisiisu. Kanaafuu namni at least uummata achi keessa jiru suni yeroo kanaan dura waan godhaa turerraa bifa adda ta'e tokkoon tattaaffii godhuu isaa wayiin argisiisa jechuudha. Tole, obbo Garasoo hedduu galatoome. Egaa gara adde Saalee Abbaa Naggaa Abbaa Garootti tarkaanfadha. Mana san yeroo dheeraadhaaf keessa turtellee argite qabiyyee mana sana ni beekti. Mana san keessatti yeroo ammaa kanatti mormiin dhageessifamuun diduun wanni nu kanaan dura beennu labsiin haa ta'u seerri haa ta'u wanni kamiyyuu mana marii san keessatti sagalee guutuudhaan darbee jira jechuu qofattuu dhagahamaa ture. Sagalee guutuudhaan darbee jira jechuu qofattuu uummanni kennallee beekaa. Egamee adde Saaliyaa haala qabatama biyyattii sanii fi mana marii biyyaalessaa warra uummata bakka bu'ee jedhamee bakka san taa'e sagalee uummata warra argitee dhimma uummataaf qoodhuttoo achi taa'e uummata keenya bakka buune achi teenne jedhan sanii akkamitti isaan duula uummata irratti labsamu kan uummanni itti iyyaa jiru qabatama biyyattii kana keessatti warra duula uummata irratti labsee fi akkasumas dabalataan immoo warra morme kan akkaataa haaluma waliigalaatiin jijjiiramoo itti mul'ataa jira. Namni 88 irra caalaan isaanii warra OPDO irraatillee ka jedhamullee dhagaa jirra waan ta'eef mee akkamitti ilaalta Saaliyaa waan kana waan guyyaa kaleessa kana? Egaa tarii Hamza irra deebi'ee marii kanaaf naaf heeruu keetiif galatoome jecha kallattiidhumaan karaa marii keenyaatti yaada kennuudhaaf akkuma jedhame tarii karaa gaaffiina gaafattetti tundeemin akkuma hamma obboleeyyan ibsanis akkuma hayyoliin seeraas ta'e namoonni siyaasaa kallattii adda addaatiin haala labsichaa irratti yaada kennaa turaniin tarii hadda irratti mana sana biyyattii keessatti labsiin kun barbaachisaadha. Tarii akka barbaachisaa hin taane sagalee tokkoon haala inni itti waliigalamee deemetu ture. Jira tarii labsiin kun yeroo bahuu qabutti illee haala inni hin bahiniif tarii haala jaraa mijatu
haala jaraa mijatuuf yeroo barbaadan irratti muddama keessa galanii kara labsii kanatti akka deemanidha kan nama agarsiisu. Tarii kallattiidhaan kara gaaffiinaa kaasteetti yoon deeme tarii haalli jiru maanni haala kaleessa manicha keessa jiru ala ilaallu an isa dhugaatti kallattii lamaan kan inni ilaale haalli sochiin manicha keessa ture yaada namoonni tokko tokko dhiheessaa turan tarii xinnaates baay'ates kun akka jalqabaatti an ittiin gammades ittiin gaddes wanta itti gammade maanni tarii haala qabatama mana marii sana keessatti gaggeeffamu qabatamaan tarii waggaa 4 mana sana keessan ture. Wanti akka kana haalan turreedha jechuudha. Tarii wanta akka kana kanatti yaada waltajjii sana irratti illee ka'aa ture kanatti dhageessu darbee waltajjii dhaabaa irratti dhagahuu dandeessaa. Kanaan achitti waltajjii miidiyaaleen jiran irratti waltajjii paarlaamaa irratti haala kanaan yaadni akka kanaa hin ka'u jechuudha. Kunummaan tarii qabsoo uummanni keenya gaggeessaa tureef jijjiirama uummanni keenya fide ta'uu isaati jechuudha. Kanummaan kan nama agarsiisu. Tarii sagalummaan 88 jedhame sun tarii irraa hatanis dhiisanis kunummaan sagalee xinnaa miti waan jedhudha kanan qabu waan maaliif kanan jedhu tarii kun akka jalqabaatti sagalee guddaadha mormiin namni 88 argame absteeniin namni sagalee dhorkatan 7 argame jechuun kun salphaa miti tarii boris namoonni kun namoota biraa fidanii dhufuu danda'u tarii namoonni hadda dogongoran bor irraa barachuu danda'u jedheetani kan yaaduwan kanarraa ka'eetan tarii haalli ture gama lamaan kana laalee tarii manni marii sun kan jalqabaati miti murteewwan akka biyyaatti murteewwan ummataaf faayidaa hin qabneef ummata irratti dhiibbaa adda addaa geessisan wala mirkaneessu kan jalqabaa miti kun amza tarii kun haala muddama biyyattiin keessa jirtuuf haala ummanni keenya keessa jiru wal qabatee kan ummanni itti gadde ta'uu isaati malee tarii murteewwan gurguddaa akka biyyaatti seerawwan gurguddaa akka biyyaatti hadha irratti lammiileen ittiin rukutamaran alangaa lammiilee ta'ee jiru manuma sana keessatti jechuudha sagalee dhibbatti kan inni mirkanaa'ee dabarfataa ture. Kanaaf tarii mana sana keessatti kun kan jalqabaati miti. Tarii jalqabbiin kuniif namoonni achi keessa jiranullee jajjabeeffamuu qabuun jedhaan akka kotti maanni tarii sagaleen kun hatameeti 88 kan inni hafe even maanni tarii marii gaggeeffamaa ture sana irratti yoo argitan ba'ijjinaas dhiqaa'u bacibcabaas dhiqanaa wanti jedhu ture jechuudha. Tarii haala hojimaata mana marii keessatti harka rukutuun ofiisaatii dhorkaadha. Hojii dambii mana marii ittiin buluun jechuudha. Tarii garuu seera sanallee dambii sanallee cabsanii afayaayin haalanni ba'ijjaas dhiqanaa inni haalanni jedhaa turetu jira jechuudha. Maanni kun even miseensa mana sana keessa jiran irratti illee hamma dhumaatti amantii fi tasgabbii akka irratti hin qabne irratti akka namanneedha jechuudha kan inni nama agarsiisuun. Kanaaf tarii haalli qabatamni jiru kana. Etu kana duraati tarii Hamzaani kana dura marii gaggeessine wal qabsiisee haala qabatama mana sanaa keessaatiin wal qabsiisee wantan si kaasee dabarfadhe jiru tokko jira jechuudha. Tarii murtee guddaa akka kana yoo ta'uu baatellee murtee nama dhuunfaatiin wal qabate dhimma himattummaa irraa kaasuudhaaf jechuudha miseensa mana marii tokkorraa. Tarii manni marii kuffiseenaan haala ni boromtumaa akka waan biyyi labsii waraanaa itti labsametti manni marii waamicha tattamaa godhamee guyyaa hojii mana mariitiin ala haalannitti arra deebi'amee ragga'eetu jira jechuudha. Kanaaf kun kan nama agarsiisu kana hagas mara faayidaa jaraatiif tarii rakkoo jaraa dhoskuudhaaf hagan mara kan deemanu ta'uu isaati jechuudha. Manni sun akkuma tarii sagalee dhibbatti argatee gale sagaleen mana sana keessatti tarii seerawwanis ta'ee dhimmoota murtii barbaadan adda addaa dabarsuudhaaf godhamu dhibbaadhuma akka kanaatiin jechuudha kan inni darbaa ture. Tarii manni seeras ta'ee murteewwan mana mariitiin seerawwan bahanu sagaleedhaaf dhiyaatanu direct haala jarriitti hin dhufnetu jira jechuudha mana marii irratti jalqaba seeriidhaaf dhaabbileedhaan ilaalamee ka'e jechuudha karaa mana mariitti
haala kakuutiin marargaasisuu qabdu jedhamee ergama fudhattee kaateette jechuudha. Kanatti sagalee kennuudhaaf kara mana marii irratti kan inni dhufamu. Tarii kanaaf haalli qabatamni manni marichaa irra jiruuf kana dura jijjiirama jedheetan walumaa galatti kanan kaasu tarii kanuman jechuu barbaada hammaaf Hamza. Tole Desaaliyaa hedduu galatoomii qabatama mana sanallee argitee keessa beekoo wajjin waan argitee yaada bal'aa kana nu qooduu hankeetiif galatoomii. Egamee galgala kanatti immoo obbo Abbaduula Gammadaa lakkoofsi an argitee 346 jedhu sun ni dogongore uummata kiyya dhiifama naa godha dubbiin sun akkasii miti 395 jecha jira biyyattii isa keessatti qoosuma ajaa'ibatti deemaa jira. Egamee haaluma waliigalaatiin Dr. Awwal gulantaa seeratiin mana marii san keessa namni 8 hirdhatee jira jechuun namni tokkootu uummata kumaatamaan lakkaawwamutti bakka bu'ee dhimma uummata isa geggeessuuf bakka san taa'e. Namni hin jiru jechuun du'ee jira. Wadu'ee bakka buusun yeruma san bakka buufama moo yeruma barbaadanitti bakka buusan namni sun hin jiru jechuun akkamitti ilaalama. Dabalataan immoo mee akkuma seeratti amma dhiifama gaafachuu isaanii kana wajjiidhaan nama waliigalaa manni marii paarlaamaan biyyatti sun qabduttu herreegama moo dura irratti illee nuti tuqxanii jirta waan kan akka nu ibsitan ammallee nama qaaman bakka sanittu argamettu lakkaawwama. Fakkeenyaaf warroottan 346 fi 88 torba walumaa galatti nama 441 dhufa. Warra achi keessatti argame sanittu murteessamoo haaluma waliigalaatiin mana marii paarlaamaan biyyattii miseensa isiin qabdu guutuu irratti hundaa'eetidha labsiin kun kan raggaa'u. Galatoomii Hamza gaafii lammaffaa ati kaaftirraa jalqaba. Haga tokko kana jalqaba illee tuqee jira. Seerri dhimma kanarratti ifa. Hiikkaan hin barbaachisu. Wanti seerri jedhu ifa waan ta'eef jechuudha. Namoonni tokko seera kana rakkoo qabaa ifaa miti waan jedhu kaasanii ifaa miti jedhanii wayita kaasan ammoo keeyyata biraatiin walitti qabaniitiin hiikuudhaani. Garuu waa'een labsii yeroo muddamaa dhimma addaa tokko reefu kaasee jira kana walitti qabaniitiin hiikuudhaani. Dhimma addaa waan ta'eef seerri heerri addatti wanta kana wajjaan baaseetiniin sagaleen hagam tokko akka barbaachisu lafa kaayaa jechuudha. Keeyyata 93 jalatti labsii kana dabarsuudhaaf paarlaamaa keessatti harka 3 keessaa harka lammaffaan barbaachisaa jedha. Seerri kuni keeyyanni kuni miseensota gaafasa walgahii irratti argaman keessaa harka 2/3 jedhu. Argaman keessaa lakkoofsi jechi jedhu hin jiru jechuudha. Bakka biraatti fakkeenyaaf heericha keessatti namoota argaman keessaa bakkee jedheetiin itti kaa'u qaba heerri jechuudha. Keessa 93 jalatti bakka waa'ee labsii yeroo muddamaa kana raggaasisu irratti wanti akkasiin jiru jechi akkasiin jiru. Karaa biraatiin immoo olaalleetiin hin jenne dhimmi kun dhimma guddaa waan ta'eef dhimma mootummaa aangoo guddaa aangoo silaa mootummaan qabaachuu hin malle kennuuf waan ta'eef heerri wanta kana haala danda'amee restrictively interpret godha. Akka mootummaan yoo wanti kun dhugama ka barbaachisu ta'ee sagaleen guddaan deeggarsi guddaan jiraachuu qabaa ilaalcha jedhu fudhataa jechuudha heerri. Kanaaf harka 2/3 gaafata. 2/3 wayita jedhamu ammoo 2/3 walumaa gala miseensota paarlaamaatiin malee ka gaafa san waltajjiisan irratti walga'iisan irratti argamanii miti. Kun ifa ta'uu qaba wanti seerri lafa kaa'u kana. Gaafii lammaffaa ati kaafte lakkoofsi dogongoratu turee dhiifama gaafachuun yaa'ii maal fakkaataa inni jedhu. Waan lakkoofsa kanaatti wal qabatee osoo silaa biyya heeraaf seerri itti kabajamu taate haalli paarlaamaan itti dalagu haala iftoomina qabu taate dogongoratu uumame jedhamellee irrallee deebiteetiin namoonni wanta kanaaf sagalee kennan eenyu namoonni morman eenyu fa'aa waan jedhu irra deebiteetiin ilaaluu dandeetta. Wanti kun rakkoo ta'uu hin qabu ture biyyattii nu beeknu san taate malee jechuudha. Namoota fakkeenyaaf namootuma 88 kana namoota mormaniitiin wanta kana kuffisuuf sagalee kennaniin
kanneen iyyuu irra deebi'aniitiin sodaachisaniitiin sagalee isaanii jecha isaanii jijjiirsuu danda'u. Kanaaf osoo biyya biraa taate wanti kun mormii uumuu iyyuu hin danda'u. Sagaleen paarlaamaa keessatti kenname tokko haalli itti jijjiiramuu danda'u hin jiru. Gara biraatiin immoo wanti nama ajaa'ibu tokko haalummaan itti lakkaa'an iyyuu hagam tokko haala duubatti hafaa ta'e kan mul'isu quban lakkaa'ani. Nama wanta kanaaf sagalee baasu. Biyya biraatti namni martinuyyuu wayita sagalee baasu teessuma isaa irraa haala itti mul'isu qaba. Wanti sun immoo haala ifa ta'e tokkoon miidiyaaf namoota biraatiif illee akka mul'atutti piroojeekti godhamaa jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko quba harka lama baasuudhaaf yaalii adda addaa godhaa turanii. Karaa seeraatiin murtiin wayita tokko murtaa'eetiin eega jedhee egaa afiyaa'iin gadi baheetiin lakkoofsi akkana jedhee egaa irra deebi'ee immoo wanta biraa hoo gadi jiru taate karaa seeraatiin biyyuma san keessatti seeraan mormiteetiin wanta itti gochuu dandeettu hin jiru. Unfortunately. Garuu ammoo wanti kun yeroo muddamaatu waan salphaa miti. Waliigalteen siyaasaa hoo kan jiraanne taate uummata biratti fudhatamu hoo kan qabaanne taate rakkoo keessa jira jechuudha. Kanaaf wanti irra deddeebineetiniin bu'uura heeraa hin qabu. Bu'uura heeraa qabaachuu qofa osoo hin taane paarlaamaa keessatti illee sagalee silaa argachuu qabu hin arganne jenneetiin wanti waltajjii kanarrattis waltajjii biraarrattis kaasaatiin hin jirru. Wanti kun deeggarsa uummataa akka hin arganne qaamonni adda addaas biyya keessas ta'ee kan biyya ala jiran wanta kana hubachuu akka danda'aniifi. Kanaaf karaa seeraatiin Abbaa Duulaan gadi baheetiin dhiifama gaafachuun isaa maal fakkaata akkamitti ilaalamaa akka jedhu hiika wayiiyyuu hin qabu kun. Egaa PIC seerri kun dabree jira akka jedhu taate akkuma agartee wayita filannoo sanii sagaleen namoota adda addaa hatameetiin eegasii namoonni paarlaamaa seenan san wanti godhamu akka hin jirre kanallee hanna wanti godhamu tokko hin jiru karaa seeraatiin jechuudha. Garuu ammoo politikli akka siyaasaatti olaalteetiin hin jette wanti kun already mootummaan kun mootummaa dhaaraaf kijibaan beekamu gadi deemuu salphinni isaanii yoo hundayyuu bakka itti dhumatu hin qabu. Ammas kalee wanti agarre waan haaraa tokko probably gara fuulduraas wanta sanii gadi illee gadi deemaniitiin arguu dandeenya. Badineen keessatti wanti guddaani akkuma reefuu garasuu fi obboleettiin teenna kaaftetti waa'een seeraa fi heeraa wal qabateetiin nuti kaafnu akkuma jirutti ta'ee heerri ta'uun isaa akkuma jirutti ta'ee at least namni lakkoofsi isaa hagan ga'u tokko paarlaamaa keessatti mootummaa san ifaan ifatti jechuudha. Wajjaan bahaniitiin labsii kana hin fudhannu jechuun I think kuni waan guddaadha. So politically implication qabaa wayita jennu fudhatama hin qabu wayita jennu hawaasa biratti fudhatama dhabuun isaa kun deemeetiin mootummaa keessallee seenee jira jechuudha. Waa'ee seeraallee dubbachuun osoma seerri biyya san keessatti gatii wayitii akka hin qabne osoo beeknu waa'ee seeraa dubbachuun kanumaa fi kanuma irra deddeebineetiin addeessuu fi mul'isuu fi I think kun immoo uummata keessa birattis haala ifa ta'e tokkoon hubannoon uumamaatiin hin jira. Kun immoo deemeetiin mootummaa keessatti illee dhiibbaa godhaatiin hin jira. Wanti haala adda addaatiin paartiiwwan adda addaa keessatti even sadarkaa paarlaamaa federaalaatti kalee agarre kuni wama sochii kanaan wal qabatudha jechuudha. Tole, hedduu galata Dooktar Gaamee kallattii dhimmi kun immoo kallattii siyaasaatiin garasuu obbo Abbaa Duulaa yeroo ammaa kanatti dhiifama gaafachuun isaa lakkoofsa gongoree jechuun mana marii biyyaalessaa dhimmi isaa hagan gahu dhimma uummataa irratti lola banuu waraan ilmaan Oromoo ilmaan qacalee ajjeesuu irratti labsii bahu kanarratti akka waan laafaa takkatti sagalee guutuun haa dabarsinuu jedhanii akkasitti dubbachuun isaa sun maal argisiisa? Namoonni achi keessa jiran akka lama baasuun isaanii maal argisiisa? Sagaleen kunillee gulantaa seeratti illee sirnaan hin herreegamne. Uummata sanarratti labsamaa jiru kan bifa kanaadha. Carraaqqii taasifaman kana hunda bifa akkamiitiin ilaalta obbo Garasu? I think waa lama natti mul'atan. Tokkoffaa
sochii biyya sana keessa aga ammaa jiru kana mormii kana ukkaamsuudhaaf tattaaffiin godhamaa ture yeroo dheeraadhaa fi sochii kun immoo deemee qaamuma mootummaa bulchuu fi warra tumsa jedhamu sana keessa seenee achi keessatti immoo namooti haalli biyya sana keessatti jiru kun akkuma duraan turetti itti fufuu barbaadan jiranii warri kun warra waan kana sadarkaa qabeenyaatti sadarkaa adda addaatti bu'aa adda addaa argataa turanidha. Kanaafuu labsiin kun anaaf amma jechuun sochiin biyya keessa bal'inaan biyya sana keessa ammarree jiraaturree ammarree mufaatuun jiraaturree yeroo waggoota 3-4 darbe kanarraa wal bira qabnee waggaa laallee yeroo ammaa kana mormiin hagana jedhamu biyya guyyaadhaniin waan ta'aa jiru baay'een jiru. Wanni guddaan ta'e waan 7-2 kanaan darbee mana turuu sanadha. Sanarraa kan hafe wanni guddaan ammatti deemaa jiru hin jiru. Kanaaf wanni waan akkanaa kana barbaachisu hin jiru. Fakkeenyaaf yeroo namni kara miliyoona tokkootti dhiyaatu buqqa'e sana yeroo sana godhuu danda'anii jechuun haalli sun haala rifachiisadha. Yeroo sana labsii akkanaa kana labsuu miti Prime Ministeriin dhaqee vizitiyyuun goone namichi aananiyyuu 7-2 hojii booda fa'aa dhaqee kanaafuu sochii suni sochuma naannootti itti hafee sochuma ummati gargaarsa walitti qabuudha malee wanni tokko ta'e irree wanni ta'e hin jiru. Sanaa asitti immoo waan hagas mara guddaa ta'e waan hagas mara nama rifachiisu waan mirgoota jechuun yoo seera labsii akkasii kana baasan mirgoota garii rarraasuudha kan dhufu. Waan kana nama goosisumtu hin jiru. Waan kana nama goosisu anaaf akkanatti fakkaatutti waan achi keessatti deemaa jirudha. Wal diddaa waan Ihaadig jedhamu sana keessatti deemu tokkamtudha. Kanaaf gartuun akka Abbaa Duulaa kun warrooti aga tokko sagalee uummataatti achi dhiyaatanii waan kana fakkeessanii haalli immoo jijjiiramnaan amma deebi'anii warruma isaan ergataa turanitti achi ce'an warrooti biraa immoo warri achi keessatti kanaan dura olaantummaa isaanii rakkoo malee gaaffii tokko malee chaalenjii tokko malee eegsifataa turan amma haalli waan sana gaaffii keessa galchuu karaa uummataatiinis keessa isaaniitis dhufnaan I think waan kana ukkaamsuu fi waanuma godhuu baran sana akka godhan fedhiirraa waan dhufe natti fakkaata. Achuma keessatti iyyuu waan lafaa waan ka'u tokkotu jira. Kana jecha wanni lafaa kun waan institushiniin established ta'e hojjetu tokkodha malee waan command postiin yeroo ta'e tokko ad hoc waan ta'e waan specific ta'e waan nageenya walitti qabate waan nageenya kuniyyuu gaaffii keessa jira jedhame waan sana kan hojjetu malee waan institution established ta'e hojjetu waan seeraan waan guyyaatti political ta'e wayii waan akka lafaa kana waan akka command post kun waan hojjetu qabu miti warri lafa duraan saamaa turan amma karra aga tokkotti cufame suni waan sana ammarree deeffatuudhaaf fedhii isaanii as keessattidha kan argamaa jiru. Kanaafuu warruma olaantummaa isaanii bakkatti deeffatuu barbaadan warruma waan turee fi haga ammaa turerraa bu'aa argataa turantu waan keenya suni tuqame olaantummaan keenya hin deebi'aa jedhanii waan sanaaf waan labsaa jiran natti fakkaata. Gariin immoo ergamaa waan turaniif yoo ergamaa turan kana keessatti harki isaanii dhiiga waan qabuufi waan kana keessatti uummata waliin dhaabbatu rakkoo isaanitti fidu waan beekaniif warra olaantummaa isaanii tikfatuudhaaf barbaadu fi warra immoo waan kana keessatti meeshaa ta'ee amma immoo blackmail ta'ee harki fayyaa hin qabnetu waliin dhaabbate natti fakkaata. Kanaafuu wanni guddaan keessa isaanii waan jiru waan qaama mootummaa bulchu garii ukkaamsuudhaaf godhame malee waan uummataaf qofa miti. As keessatti uummati miidhamu jecha miti. Garuu wanni kun sochii uummati godhaa jirurra sochii achi keessa jiru ukkaamsuudha natti fakkaata xiyyeeffannaan isaa guddaan. Tole hedduu jaalgararsu qabxiiwwan babbareedaa kaaftee egamee saala gara kan keetitti dhufa miseensi mana marii paarlaamaa biyyaalessaa kun gaafa filamanii irraatii jalqabee warra uummata bakka bu'u akka san ta'an biyyattii san keessatti waraanatu uummata keenya irratti labsamaa jira. Nu nagaan jirra. Labsi yeroo mudama kan osoo manni marii sagalee kennuuf achitti walitti hin qabanii duula guddattu gaggeeffamaa ture uummanni keenya biraan. Uummata keenya qofaa miti warroottan argitee imbaasii Ameerikaa Finfinneetti fakkaatellee waan kana jajjabeessanii balaaleffataa turan biyyattiin nagaa qabdi yeroo akkuma beeka biyyattiin muummicha ministeera malee jirti.
labsii yeroo muddamaan barbaadu. Kan jedhu hamma Yuuroopiyaa yuuniyeeniitti illee mormitu geggeeffamaa ture. Isi warri kun mee at bakka san kallattuma irratiin dhuftee bakka san qabattee achi keessatti tajaajilaa turte. Warri kun isaan irratti ka waraana labsu kun ka harka baasan kun ammoo warri mootummaan abbaa irree wayyaanee dhaqee mana tokkoon isaan dirqisiisee isaan sodaachisa. Fakkeenya waan dhagaa jira warri argitee muummicha ministeera ta'uudhaaf carraa karaa keessotiin seeliidhaan ijaaramanii wal mari'ata. Seeliidhaan wal ijaaranii mata duree irratti mari'ataa turan. Irratti mari'atanii akka isaan labsii kan kuffisan dirqiin sodaachisaa turanii warra argitee lubbuu keenya baaftanii yookaan hojii nurraa dhaabdan malee sagalee kennu uummataaf kennina jedhan. Wanni kun isi garaagarummaan kun ati waan kan keessa turte maaliif seeliin ijaaramuun kun sodaachisni kun haga gubbaa haga jalatti deeman kun maalidha? Warri kun nama uummata bakka bu'ee ofiin jedhachi taa'u dhuunfaan irra deemanii sodaachisuun maaliif barbaachise? Waan kan akkamitti ilaalta adda isaalee yaala? Tarree Hamza kun maanni akkuma silasii kaase waan jalqabaate miti jalqabumarraa jalqabeeti. Dhimma bakka bu'oota uummataa jettee wal qabsiiseetanii wanta kaasee deemuu qabu tokko maanni tarree akka mootummaan biyyattii yookiinis paartiin Ihaadig bakka bu'oota uummataa jedhee siyyaamee kenne malee bakka bu'oota uummataa akka hin taane kun ifaan ifatti waan beekamaadha. Tarii uummanni fedhii isaatiif barbaacha isaatiin namoota bakka buufate tun taane tarii akkuma jedhame kan hannaan galanidha jechuudha baay'een jira. Anas dabalatee jechuudha mana sana keessatti halan ture. Kanaaf maanni kanaan dhimma bakka bu'aa ummataatiin wal qabatee kanatu jira. Tarii eega bakka bu'aa ummataa jedhame immoo uummanni bakka bu'aa keessan jedhee kan mootummaan jaraa kaa'e malee tarii Ihaadig jaraa kaa'e malee kan uummanni bakka buufate akka hin taane ifaan ifatti tarii biyyootii guddataniif biyyootii dimokiraasiin keessatti dagaage jedhaman keessatti iyyuu tarii paartilee siyaasaa meeqa kan biyya bulchaa jiran qabatamaan kan mul'ataa jiruuf kan argaa jirrudha jechuudha. Tarii biyya akka biyya keenyaa keessatti parsantii dhibbaan mootummaan abbaa irree kun tarii sagalee dhibba argatee galeen kun waan gaaffii qabus miti hanna dhibbaan dhibba akka ta'e tarii kana duratti kan irratti mari'ataa turredha jechuudha. Kanaaf kan biraa dhimma seeliin ijaaramuun maaliif barbaachise seetteef kun kan jalqabaati miti. Jalqabumayyuu seerri tokko mana mariitti dhiyaachuu dura dhaabbileedhaan ilaalama jechuudha. Dhaabbilee siyaasaa gurguddaa arfan jiranuun hin ilaalama. Opiidiyoo Deedeeniif Ba'aadeen ife hawaatiin jechuudha. Tokkoon dhaabbilee hin laalu fudhatanii seerrichi jechuudha. Maanni kun kan inni ta'u adeemsa isaa cabseeti kanummaan kan ta'u jalqaba kan seerri tokko ala dhufu direct manni marii koree dhaabbileetti kan inni qajeelchuun jalqaba koree dhaabbii tuunnaqin dhaabbileen siyaasaa akka ilaalanu taasifama jechuudha qoqqooddatanii. Eega ilaalanii kaanii hammas gadi bu'ee seeliitti gadi bu'ee akka ilaalamu taasifama jechuudha. Kun maanni bu'aa faayidaa uummataa qabu ilaaluu tuun taane bu'aa faayidaan uummataa achi keessatti kan hin yaadatamnedha. Tarii akkamitti siyaasa kana tarkaanfachiisuu danda'a? Akkamitti olaantummaa dhaaba keenyaa uummata biratti akka inni fudhatama agarsiisuu danda'a? Akkamitti advaanteejii paartii kanaa dheeksisnee deemnuu qabna waan jedhudha kan inni mari'atamu jechuudha malee tarii uummataaf bu'aa akkamitti qaba? Ati gaaffii akka kanaa hin ka'a yeroo hedduu garuu sun waan hin yaadamnedha jechuudha. Wanti uummataaf faayidaa hin qabne gaaffiin adda addaa ala kaanu kun kanaan haqa jeelullee ala jedham kun tarii paartii keenyaaf balaa ta'uu danda'a. Paartii keenya irratti qaawwa akkanaa uumuu danda'a. Kun waan akkanaati haala inni jedhamee arra dabarfatamutu jira jechuudha. Even mana marii irratti iyyuu ala raggaa'uudhaaf dhiyaatu yaadolliin adda addaa hin ka'u jechuudha. Simbooliidhaaf fakkeessuudhaaf jechuudha. Ala kaanu sirreeffama qubeeti yeroo hedduu kan inni taasifamu. Sirreeffama qubeetiif sirreeffama tartiibaati. Kanaan achitti manni marii tarii aangoo wayii qabaatee miseensi mana marii sun aangoo wayii qabaatee konteentiin isaa yookiin qabiyyee isaa jijjiiruudhaaf paaworiin inni qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Tarii akka waraqatarra jirutti paaworii guddaadha kan inni qabu. Piraktikaal ala laaltu garuu zeeroodha gadi haala inni itti jiruuf qabatamaan
kanatu ture jechuudha. Seellii keessattis akkuma sii kaase haaluma ammaa tarii olaantummaa dhaabichaa qaawwa dhaabichatti banuu danda'u seerichi sana irratti qoratanii mari'achuudha malee wanti addaa wanti godhamu hin jiru. Mariin kun tarii waan addaatii miti. Kan hadda jalqabe yookiin tarii labsii hatattamaa kana irratti kan jalqabe miti jechuudha. Tarii seerawwan gurguddaan akka biyyaatti bahaa turan hundi jarra haala kana keessa haala jarritti darbanitu jira. Even kanarra darbee carraan sanaayyuu haala inni ittiin kennamnetu jira jechuudha yeroo hedduu. Direct hadda dhufee hadda haala inni itti ragga'ee dabarfatutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma lafaatiin wal qabatee labsii guddaa hamma sana ga'u hadda dhufee hadda haala inni atattamaan itti ragga'ee dabarfatetu jira jechuudha. Maanni waan tokko advaanteejii jaraa dheeksisuudhaaf waan nama jibbisiisuuf waan haala nama saalfachiisuun haala jarritti deemutu jira jechuudha. Kanaaf kun waan kan jalqabaa yookiin kan hadda jalqabe seera kanarratti hadda kan jalqabe etuun taane kanuma dura kan turedha. Dhimma miseensota sodaachisuutiin wal qabateetis dhimma uummanni tuujara watwaatu sagalee uummataa dhagahuu dhiisuu isa jedhameefis tarii kana dura ati waggaatti si'a lama haala inni itti bu'amutu jira. Yeroo hedduu hadda qofa miti uummanni kan inni amaanaa sitti kennu jechuudha. Hadda qofa miti kan inni amaanaa uummata kanatti bakka bu'aa isaatti kennu jechuudha. Hamma waggaatti lama gadi buuteen dhimma mirgaatiin wal qabatee dhimma mirgi sarbamuutiin dhimma misoomaatiin wal qabatee kallattii adda addaatiin gaaffii isatti dhagahame uummanni haala inni amaanaa bakka bu'aa isaatti kennatutu jira jechuudha. Tarii amaanaa sana fuutee mukuma jalatti mariisiste sana galmuma uummatatti mariisiste sanatti haalatti irraanfatamee bahutu jira jechuudha. Qindeessitee hin fiddaa faayil ta'a. Even al tokko haala inni miseensa mana marii sana ittiin rukututu jira jechuudha. Gaaffiin inni uummata biraa kaasee dhufe kun ilaalcha addaatti kun gaaffii ilaalcha farra nageenyaa farreen dhaabbilee kana farreen paartii kana fiddaniitiin isin calanqisiiftanuu haala inni jedhamee gaaffiin uummataa haala inni haala kanaan itti dhukkaanfamutu jira jechuudha. Tarii uummanni hamma haala adda ta'een sooshaal miidiyaa irratti bahee sagalee bal'aa argatu malee waan hadda jalqabe miti amaanaan uummanni miseensa isaatti kennatu jechuudha. Tarii dhimma seeraatiin wal qabatee ta'uu danda'a akkuma sii kaase kallattii adda addaatiin uummanni yeroo adda addaa amaanaa sitti kenna garuu amaanaan sun haala inni itti galma hin geenyetu jira jechuudha. Kanaaf tarii kanuma kanan siin jechuu danda'u wanti hafe yoo jiraate wanti qabxee ati kaaste irratti wanta hin kaasine yoo jiraate na yaadachiisii kaasuu hin danda'ani. Hedduu galatoomii adde Saaliyaa qabxiiwwan hafanii nullee gara goolabbitti illee deemaa waan jiruuf booda irratti wanni gaafannullee ni jiraata. Egaa haaluma waliigalaatiin mee amma qabxii tokko kaasuu barbaada. Guyyaa kaleessaa namoonni hedduun kan argamin illee ni jiranii. Argamuu dhabuun isaanii sun maalidha waan jedhullee kaasuu barbaadna. Dr. Awwal fakkeenyaa biyyuma keessa osoo jiranu tibba kanatti Dr. Abiyyi itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ta'ee muudamee jira. Garuu guyyaa kaleessaa miseensa mana marii ta'uu hojiidhaan bakka irratti hin argamne warroottan argaman fakkeenyaaf warroottan TPLF haa ta'anu warroottan Amaarallee irraa dhaaba Amaarallee irraatii itti gaafatama ta'an warroottan immoo gama dhaaba warra kibbaa irraatillee itti gaafatamtoota ta'an hundi isaanii argamanii jiran garuu Abiyyi bakka san irratti argamuu dhabuun isaa maan calaqqisaa namni kun nama muummicha ministeerummaa deemaa jirudha. Yeroo ammaa kanatti uummata keenyaa irratti lola labsamaa jiru kan bakka sanitti argamee sagalee isaa kennuu maaliif dide? Fakkeenyaaf immoo kallattii biraatii olaaltuu gara muummicha ministeeratti deemillee taayitaan inni qabaatu jiru taayitaa san waraanaan biyyattu labsii yeroo muddama kun yoo raggaasifame waraanattu biyya bulcha innilleen waraanuma sana jaluu bula malee taayitaa biraan ni qabaatu jiru. Akkuma immoo odeeffannoo kallattii adda addaan dhageenyu warroottan mana marii paarlaamaa biyyaalessaa kunuutu akka labsii kana raggaasanidha fi warroottan shoora taphatan irraayii jedhama. Maalidhaaf mana marii osoo Finfinnee keessa jiru maalidha? Maal argisiisa? Maal calaqqisiisa Dr. Awwal? Dr. Awwal muud gootanii jirtanii sagalee? Ifama. Baay'ee galatoomii Hamza. Dr. Abiy qofaa miti namoota hedduudha. Namoonni walgahii irratti hin hirmaatin.
Garuu ammoo Dr. Abiy akka nama amma Jarmayaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo hoogganu tokkotti bakka sanitti argamuun irra jiraataa mormiin jedhu hin jira. I think mormii san hin fudhadha. Garuu achitti argamuu dhabuun isaa waraana uummata keenya irratti labsame kana deeggaruudha. Rakkoo akka qabu agarsiisa. Nama muummicha ministeeraa ta'uudhaaf deemu tokko akkamitti bakka san dhaabateetiin uummata keenya irraa wanta kana baraaruu dhabee wanti jedhu kuni akka malee waan exaggerate ta'e natti fakkaata. Siyaasaa biyyattii ka gubbaa jiru kana qofa osoo hin taane ka lafa jala deemu ka paartiiwwan jidduu jiru wanta sana waan completely ignore godhu natti fakkaata. Wanta hedduutu jira wanta social media irratti deemaatiin hin jiru. Maaliif kana jedha? Namni tokko mana marii dhaquu baates sagalee haga hin kenninitti akka nama tokkootti wanta sanii gumaacha hin goone jechuudha. Gara biraatiin akka nama Jarmayaa san yeroo ammaa kanatti hoogganaatiin hin jirutti wanti inni dalage maa inni wanta jedhu wanta inni beeku hin jiru. Dhaabbanni opiiniyoon qabdu akka inni dhagahetti labsii kana deeggaruu qabnaa isa jedhu natti fakkaata. Akka Jarmayaatti poozishiniin isaa. Poozishiniin isaanii akka Jarmayaatti yoo kasan ta'u taate achi dhaqeetiniin paarlaamaa keessatti labsii kana deeggaruu dhabuun isaa ana rakkoo natti fakkaatu. Maaliif yoo jetteetiin hin jette achi dhaquu dhabuu isaatiin sagalee hin kennine garuu ammoo akka Jarmayaatti haalli amma keessa jiran jechuudha. Addawaayii keessa akkuma beekamu humnoota adda addaatu jira. Humni qaamonni kun Jarmayoonni kun asiin dura qabanii turan akkuma beekamudha. TPLF gubbaa kana jira, kuuwwan kana jiranii. Yeroo ammaa kanatti garuu haalli suni haga tokko jijjiiramaatiin dhufaatiin jira. Kana jechuun walqixxoominni uumameetiin jira jechuu miti. Walqixaa miti. Kun humna harkaa qaba. Kun ammas haga tokko humna illee harkaa qabaachuu dhabu. Humna siyaasaa, humna waraanaa harkaa qabaachuu dhabus nutis akka Jarmayaatti recognize ta'uu qabna. Sagalee argachuu qabna. Humna siyaasaa Jarmayaa keessattis mootummaa keessattis argachuu qabna jechuudha. Haga tokko mormii godhaa jiranii jechuudha. So wanti sun haga tokko jijjiiramaatiin hin jira. Amma haala muummicha ministeeraa itti muuduudhaa fi sochiin godhamaa jiru kana keessatti kaalkuleeshiniin Jarmayoota sanniin jidduu jiru jechuudha. Ilaalchonni adda addaa akka Jarmayaa san jidduu jiru. Osoo wanta kanarratti waliigalleetiin paartiiwwan labsiin kun akka darbu barbaadan waliigalleetiin wanta kana akka dabarsiisu taane haga tokko galata paartiiwwan biraa biratti argachuu hin dandeenyaa ilaalcha jedhurraa dhaadiyoon hoo garas ka deemtu taate an haga tokko waan san hin hubadha. Hin deeggara jechuu miti. Akka nama tokkotti ani kan mormaatiin hin ture. Deeggaruu hin qabdu dhaadiyoon jedhaatiin hin ture. Garuu ammoo ilaalchi isaanii kan hoo ka ta'u taate hubachuu qabna. Badhee teenneetiniin as teenneetiniin nuti wanta achi jiru hundayyuu eenyumaa oliyyuu hin beekna kanaafiyyuu wanta nuti isinitti himnu qofa jala deemaa hoo jennu taate kun dogongora. Namoonni kunniin Jarmayichi jechuudha. Tiimiin lammaa wajjin jiru kun jechuudha. Haalli isaan wanta kana itti ilaalanii istiraatejii gubbaa fi jala jiru ilaalaniitiniin Dr. Abiy muummicha ministeerummaadhaaf dhiyeessuun isaanii ibsa lamaan kenneessuun hundiyyuu dhageenyee jirra. Ani ilaalcha bilchaataa natti fakkaata. Kanaa walitti qabateetiin paarlaamaa dhaquu dhabuun isaa akka Jarmayaattis opiiniyoon wanta kana osoo deeggarre at least muummicha ministeerummaa argachuu hoo ka dandeenyu taate labsiin kun osoo dabreeyyuu muummichi ministeeraa haga tokko onnateetiin aangoo isaatti hoo ka fayyadamuu danda'u taate waa hedduu gochuu danda'a. Labsima dabre kanayyuu muummichi ministeeraa duubatti deebisuu danda'a. Yoo ka san ta'u taate jechuun yoo ka hireen kun argameetiin kan muudamuu danda'u taate jechuudha. Hin danda'a jechuu kiyyaa miti. Yoo ilaalchi jaraa kana ta'u taate. Muummichi ministeeraa aangoo isaatti yoo fayyadamuu barbaadu taate effektii labsiin kun qabu hir'isuu danda'a. Yoo achi fagaateetiin deemuu ka barbaadu taate muummichi labsiin kun iyyuu nu barbaachisu jechuu danda'a. Waan qabxee kaartu tokkotu jira. Osoo muudameeyyuu namni kun aangoo silaa muummichi ministeeraa qabaachuu qabu qabaachuu danda'a argachuu danda'a.
humna waraanaa jala jira humna security jala jira waan jetteetu jira. Yeroo tokkoon aangoo sanii qabaachuu danda'a jedheetiin hin fudhadhu. Namni kuni wanni hundi wanti hundaa miti wanti baay'een wanta nuti kun gochuu danda'u irratti dippeende ta'a. Yoo haga tokko onnateetiin dideetiin riskii fudhachuu danda'eetiin yoo wanta kana ka dhiibu taate strateegically jechuudha takkatti maa waa dhiibna jedhaniitiin of kuffisuu miti malli barbaachisaadha tartiimaan barbaachisaadha. Hoo jenneetumaan callifneetiin dhaadannuma dhageessisuudhaan gaafa marayyuu wanta marayyuu hin bittinneessine kan jennu taate humni lafa jalaa akkanaan bittinnaa'uu hin danda'u. Malaanoo ka deemamu taate garuu haga tokko riskii fudhateetiin muummichi ministeera waan kana dhiibuudhaaf hooka socho'u taate yeroorraa gara yerootti haalli jijjiiramuu danda'a jedheetiin fudhadha. So walumaa galatti maal jechuu barbaadeeti Abiyyi paarlaamaa dhaqeetiin wanta kanarratti sagalee kennuu dhabuun isaa yookaan mormuu dhabuun isaa wanti inni jijjiiru guddaan hin jiru. Waa'ee isaas sabboonummaa isaa yookaan immoo uummata Oromooti kutannoo qabaachuu isaa dhimmamuu isaa kun hin mul'isu. Yoo kutannoo namni tokko uummata Oromootiif qabu kanumaan shallagna kan jennu taate ati gongorree jirra jechuudha. Haga tokko akka laalutti jechuudha. Namoota Jarmaniyaa kana keessa jiran namoota waggaa 25 dabree Jarmaniyaa kana keessa turan haga tokko shakkiidhaan laalan ammas eenyumayyuu lammaas haa ta'u jechuudha shakkiidhaan. Garuu ammoo benefit of the doubt jedhan haga tokko namoonni kun jijjiiramaa fedhii qabanii waan gaarii gochuudhaaf fedhii qabanii wanta jedhu immoo hin fudhadha. Dismissing godhusanis jechuudha. Namoota kalee seenaa isaanii beenu immoo takkatti manarra qulqulleessinee eegasii ammoo paarlaamaa dhaquu waan dhabaniif har'a ammoo deebifneetiin hin eegasii bakkuma duraan jiran sanitti hooka deebifnu taate ilaalchi keenya rakkoo qabaa jechuudha. Kanaaf wanni jechuu barbaadu ammaa inni jaarmayichi akka jaarmayaatti nuu ol information qabaa humnoota adda addaa marii adda addaa mormii adda addaa kan jaarmayaa san keessatti deemaatiin hin jiru nurra hin beekan jedheetiin hin fudhadha. Wanta isaan jedhanirraa hooka kaaniitiin hin kaa wantoota jiran madaalu taate I think ani wanti hin amanneef hin jiru haga tokko waa madaaluu akka danda'anis jechuudha. Kanaaf maal mul'isaa waan jette istirateejiin wahii kana duuba jiraateetiin kana ka godhaa jiran hooka ta'u taate kunneen waan badaadha jedheetiin hin fudhadhu. Kanaaf qabxii amma jiru kanarratti dhabuun isaa yakka guddaadha jedheetiin hin fudhadhu. Garuu ammoo going forward calculationiin isaan sammuutti qabatanii lafa kaahataniitiin kaan bakka ga'uu dhabuu danda'a. Labsii kana yoo dooggerreetiin hin jenne bakka muummicha ministeerummaa nuu kennuu danda'anii jedhaniitiin assumptionii saniin hooka socho'an taate yoo wanti kun kennamuufii dhabu ta'uu kan dhabu taate dogongorri uumameetiin hin jira jechuudha. Gaafiin guddaan ammas dogongorri maa uumamee miti dogongorri uumama. Humnoota siyaasaa shakkii guddaa walirraa qabdu sodaa guddaa walirraa qabdu haga tokko immoo dirqama ta'eetiin kan wajjin dalagdu yeroo hundayyuu riskiin adda addaa jiraachuu danda'a. Anaaf gaafii guddaan gaafa labsii kanaaf raadiyoon deeggarsa kennitee eksekuutiiv komiteen isaanii deeggarsa osoo kennin baroonni kun bakka nan ga'u kana kennanii muummicha ministeerummaa gaafa dhaban tarkaanfiin isaan fudhatan maalidha anaaf. Jaarmayicha adda waa'ee jechuudha. Isaan akka jaarmayaatti kabajuu dhabee uummata Oromoo akka uummataatti kabajuu dhabee kana duukuma deemaniitiin akkuma duraanii duuka hiriiranii deeman immoo tarkaanfii biraa fudhatan. Anaaf gaafiin guddaan isa. Paarlaamaa dhaquu dhabuun isaa gaarii guddaan jenna. Hedduu galatoomi Dr. Awwal egaa qabxiiwwan hedduu kaaftee qabxiiwwan kana akka yaada atitti amantuudha yaada kan kee ni kabajna namoonni hedduu yaada adda addaatu dhimma kana irratti ka'aa jira. Egaa namni kun itti gaafatamaa OPDO'tii ta'ee muudamee jira. Nama argitee uummata Oromoo yeroo ammaa kanatti hiraarsa irratti gaggeeffamaa jiru. Ilmaan Oromoo argitee umriin isaanii waggaa 15 waggaa 10 ka guyyuu irraa guyyuutti hardhallee ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiranii ammallee dhiigni dhangala'aa jira. Labsii yeroo muddama biyya nagaa keessatti qe'ee abbaa isaanii keessatti ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiran kana keessatti labsii yeroo muddama kana dirreetti ba'anii mormuu dhabuun isaaniillee gaafii hedduu kaasisaa jira. Wanti kun haala waliigalaatiin beekara obbo Garasutti dhufa. Haala waliigalaatiin
itti gaafatama OPDO jechuun warra OPDOoti abbaa Oromooti jechuudha. Kallattii biraati yoo ilaalaman maalennaan dhaabni kun uummata kan bakka bu'ee bakka san taa'e. Kallattii keessatiin akka labsii yeroo muddama kun waan argitee bornii arganna taayitaa muummicha ministeeraan arganna laata jedhuudhaan waan kan akka darbuuf carraaqqiin taasifamaa ture. Yeroo ammaa kanatti immoo akkaataa ilaalaa jiru warrootan afaan mootummaa TPLF fitaan akka Daani'el Biraanee kunfaawwan isaan dubbataa jiran muummicha ministeerummaa kana carraatuun gara Abiyyi deemaan jirtu gara Dammaqee Mokonninii fi Shifarraa Guutetti galaa jirti. Kara uummatallee irraan taane gara sanillee irraan taane gidduma kana keessatti rarra'anii afaan waan jedhamutti jira. Labsiin hamaan kun uummata keenya irratti tarii bor argitee carraa kana arganna jedhanii ummata irratti akka lafamuuf carraaqqii taasisuun kun ummata bornii bulchina jedhanii fi ka carraa kana argatan akkamiin ummata kana waliin tarkaanfatanii deemuun danda'ama. Yaanni kan kee obbo Garasuu asirratti maalidha akkuma Dr. Awwalilleen ibsatan mee yaada kan kee osoo irraanuu ibsite. Ani tokkoffaa waan awwal jedhe kan akkuma jirutti fudhadha. Lammataa jechuun waan hogganoota OPDO kanarratti qaban lamaan sadeen kana ta'uu qabanii eksiin gaariidha eksiin waa'idha jedhu kun agarsiisa baay'ee waan hin taane irratti waa yeroo fixaa jiru natti fakkaata. Tokkoffaa ani dhaabni kun dhukkuba adda addaa keessatti darbee bakka amma jiru kana gahe bakka kanatti namooti haga tokko waan takka jijjiiruudhaaf tattaaffii isaan godhaa jiran keessayyuu ja'an torban darbe kana keessatti waan mul'ataa ta'e tokko jira. Ammaas haa ta'u Abiyyi fakkeenyaaf televezyiinii OBN jedhamu kana boordi sermaanidha. Televezyiiniin kun egaa inni boordi sermaanii kanatti ta'ee jechuun akkuma miidiyaa indipendentii tokkotti dhagahamaa ture. Lammata itti gaafatamaa lafa magaalatii fi lafa magaalaa jedhamu sana biiroo magaalaa jedhamu sana sanarraa kan ka'e lafoota akka malee saamamaa turan deebisuu sana keessatti hin jira. Waan sochii agammaa haga tokko xiqqoo akka ispeesii sochiin Oromiyaa keessatti argamu kana godhuu keessatti kontribuushinii qaba. Personaalitiin isaa akkamiidha, fedhii akkamii qaba waan jedhu sana waan dhiyoottani beeku hin jiru. Garuu kan biraa egaa inni chairpersonii ta'uun fi piraayim ministeriidhaaf nomineet ta'aa jedhamu kun dubbiin oduun kun dhufe booda miidiyaan wayyaanee jiru guutuun egaa fooramii jara warri TPLF mormaniyyuu personaaliyyuu gariin isaanii warri personaalii inbox namatti godhanii ayi namni kun nama akkanaadha jedhan jiranii. Kanaaf nuti maaliif aliyaansii waan kanaa keessatti hirmaannaa waan jedhu tokko waanuma jarri nama laafaa wayii edu nama ergamaa wayii ta'ee waanuma isaan barbaadan godhan edu ta'ee sakrifaayisii haganaa isan barbaachisu piraayim ministeerii ta'uudhaafis jarmaanii ta'uudhaafis kanaafu aga danda'anitti organized kaampeenii wayii tokko irratti godhaa jiranii nutiin immoo nuti waan irraa amantii hin qabne akkuma awwal duratti jedha sana namoota achi keessa jiran kana namni hundumtuyyuu ija shakkitni ilaala anis namuma akkasii keessa tokkodha. Garuu yeroo qaamni aga ammaa nu ajjeesaa ture suni halkanii guyyaa hojuma kiyya jedhee miidiyaa qabu hundaan qaamni isa murmurree isaan keessa ta'ee ijoolleen kritikaalii taaterree wayyaan irratti garuu ijoollee TPLFidhaan walitti hidhata bifa adda addaa qaqqabdu hundi halkanii guyyaa irratti kaampeenii godhanii nutis immoo as piroojektuma kana keessa paartinarshippii kana keessatti kan hirmaannoo taate sanuu baay'een keenya immoo raguma qabatamaarree hin qabnu. Ani amma fakkeenyaaf labsii kana executive committee keessatti darbuu danda'a sanarraa ala personaalii waan kana inni hin deeggaraa yookaan tiimiin Oromiyaa bulchu kun hin deeggaraa waan jedhumaa waan konkriitii ta'e hin qabu. Wanni kun kan akka anaa galutti loojikaalii yoo taane deemee aangoo isaanii duubatti deebisu, aangoo isaanii dhiphisuudha. Namni waan isa aangoo isaa dhiphisu tokko, waan humna isaa xiqqeessu tokko kan deeggaroo ta'e namni mataan isaa fayyaa qabu hin deeggaru yoo kan deeggaru ta'e yoo sagalee kanarratti ifatti dhageessisuu baate waan isa rakkisetu waan isa xaxetu jira jechuudha. Ani fi ati fi awwal asteenya riiskiin nuti jalatti opereet goonu zeeroodha. Kanaafuu namooti baay'een waan nuti asii teenyee jennu kana warri hin jenne garuu ispeesii jiru sana keessatti waan danda'a warri godhan jiran warri mootummaa keessa jiranirre warri sana ala jiranirre. Hojiin keenya guddaan ispeesiin isaanii sun akka bal'atu sochiin keenya kuni sochii isaan achi keessatti godhan sana
sagalee limited isaan achi keessatti dhageessan sana support godhuutu irra jiraata malee warra xiqqoo irra wayyaa jedhan haga waan qabatamaa wayii waan hamaa tokko hojjetanii arginutti amma akkanumatti isaan cafallaquuni warruma nu miidhuu barbaadu warruma nu ukkaamsuu barbaadu sanaaf gumaacha kennuu natti fakkaata. Kanaafuu wanni nuti goonu kun baay'een isaa xiqqoo eduu keessa deemnee laallee irra gaariidha natti fakkaata. Kan biraa immoo waan sooshaal miidiyaa kanarratti deddeemu decision detailed ta'erra jechuun achi keessatti namni qaama mootummaa keessa jiru tokko waan takka uummataa godhuu barbaadu tokko wanni kun guyyuma tokkotti hin ta'u. Dhaabni kun dhaaba dhukkuba baay'ee qabu. Kotata baay'een kan keessa jiru dhukkubsataan hattuun namni nama waan hedduun kan keessa jirudha. As keessatti guyyuma tokkoon qulqulleessite waan hundumaa guyyuma tokkoon akkuma namni as jiru kun emotionally barbaadu fi isa mirqaansutti godhuun irrakkisa. Nuti bakka kana waan jirruuf responsibility deliver godhuun qabnu. Riiskiin nurratti dhufu hin jiru. Kanaafiyyuu waanuma feene yeroo barbaannetti waan barbaanne jechuu dandeenya. Consequences nuti dhufu hin jiru. Itti gaafatamaan nuti jiru hin jiru. Balaan nuti as dhufu hin jiru. Namni achi keessa jiru sun namni lafarra jiru. Sochii adda addaa keessatti warri hirmaatu warri rakkina uummata keessa jiru kan ibsu jira. Warri dhaaba sana keessa jiru. Warri gariin isaa waliin dhaabbatee barii isaan galu jira. Akkuma amma mul'ate kana. Warri immoo ifarti ta'e godhu jira. Kanaaf waan achitti godhan, waan achitti yaadan, haala walxaxaa sana keessatti waan hojjetan hundaa waan nuti sooshaal miidiyaa irratti jennu waliin dirqamatti tokko ta'uu qabna kan jennu taate I think addunyaan nuti keessa jiru kun iyyuu rakkina jechuun addunyuma keessa jiru kana iyyuu waan hubanne natti fakkaatu. Kanaafuu waan nu gammachiisne jechuu danda'anii yookaan immoo emotionally akka nu waan hundaa jennuu fi goonu kanatti akkanatti deemuu dhiisuu danda'a. Kanaaf kontekestii isaan keessatti opereetu godha sana arguun nurra jiraata. Ayya waan achi ta'u sana guutuutu iyyuu gatii itti kennuu qabnu, attention itti kennuu qabnu kan jennu taa'ale. Alternative, vision alternative, organization alternative, walitti dhufeenya alternative jabaa wayii tokko irratti hojjetuu nurra jiraata. Namni baay'een nama 10 nama 15 walitti qabee waan sanaaf alternative haala jiru sanaaf akka ta'u baay'een hojjetu. At the same time immoo waan achitti godhamu kanas nama biyya keessa taa'ee waan danda'u godhu kanarrattis immoo akkuma diinatti ilaala. Kanaafuu waan kun akkana godhuun keenya kun sagalee xixiqqoo jirturre discourage godhuun fi demoralize godhuun keenya warra nu miidhuu barbaadu sana amma waan baay'ee namni 7 kan galaaltan waan Daani'eel Biraanaa godhuu fi waan namni keenya baay'een asii godhu baay'ee walirraa fagoo hin jiru. Dirqama yeroo hundaa walirraa fagaatu qaba miti garuu isaani waan isaan harka jiru beekanii waan ta'aa jiru kun akka isaanii benefit godhuu beekan. Nuti achi keessatti hirmaatuun nuti waan isaan jedhan sana irra deemneetuma lallabuun keenya I think isaaniif carraa gaarii wayii tokko waan bane natti fakkaata. Kanaafuu waan nuti goonu warra nu miidhaa jiru sana warra TPLF waggaa 25 kana doomineetu godhaa turte kana waan laaffisu warra immoo achi keessatti humni isaanii xiqqaa ta'ee isaanii garuu akka tokko qabaatanii waan tattaafatan sana jajjabeessu ta'uu qaba. Haala kana keessatti maaliif bakka kana qabaa waan jedhu kana jechuun kontekestii nuti keessatti hojjennu riiskii nuti jalatti hojjennu haalli nuti keessatti hojjennu adda adda waan ta'eef jajju godhuu na rakkisa. Eeyyee akkuma akka kamiyyuu gadi ba'ee dubbatee riiskii fudhatee inni wareegamee waan hundi jijjiiramee namni hundumtuyyuu mirqaana ta'a. Garuu riiskii ani fudhanne balaa ani jala hin jirre jala taa'ee nama biraa jajju godhuun akkuma malee na rakkisa. Kanaafuu haalli nuti warra biyya keessa jiru kanaaf sochii adda addaa godhu warra mootummaa keessa jiru qofa miti aktivistoota lafarra jiranis akka nuti itti ilaallu fi akka ofii keenya itti ilaallu I think tokko ta'uu waan nurra jiraatu natti fakkaate kontekestii adda addaa keessatti balaa adda addaa keessatti hojjennu waan ta'eef akkasitti waan hubannee humna isaanii sirree jabeessaa encourage godhaa warra immoo achi keessa rakkina uumus laaffisaa humna uummata miidhaa jiru irrattis immoo dhiibbaa godhaa deemuu hin dandeenye jedhee yaada. Garuu akkuma kiyyaaf kee kanatti isaanis kan akka lallaban kan eegnu taane reyaaliituma achi jiru sana iyyuu hin beekne bu'aan nuti asirraa argamnus waan jiru baay'ee jira natti fakkaatu. Kanuma jedhamsa. Tole egaa hedduu galatooma kabajamtoota fi daawwattoota fi akkasumas warroottan nu dhagaa jirtan hundi keessan ogeeyyiin argitee ka seeraa akkasumas kallattii xiinxalaatiin haala qabatama biyyattii keessa jiru xiinxala isaanii nu kennaa jiranii. Egaa addee Saaliyaa Abbaa Naggaa Abbaa Garoo egaa haaluma waliigalaatiin
labsiin kun kallattii gulantaa seeraatiin kufaadha sagaleen isaa kufaadha jedhamee jira ummanni oromoo roga hundaan labsii kana lafaan dha'uudha fi mormiin jabaan guyyaa wiixata irraati akka haala waliigalaatiin waamamaa jira warroottan qaamonni mootummaa immoo labsii kana labsiin kun gulantaa seeraatiin kufaadha jechuusan mormatanii irra deebi'anii immoo dhiifama jedhanii waan gaafatan jiranii jira. Amala mana marii biyyaalessaa beektu sanarraati mootummaan sagalee saamee labsiin kun darbee jira jedhe deebi'ee ofii isaatiin dhiifama labsiin kun sagalee irra deebinee herreegnee kufee jira jedhuudha fi qophee ni qabaata laata waan jedhuu fi ummanni keenya immoo labsii kana guutumatti kuffisuudha fi mormii akka guutuu biyyaalessatti waamamee jira qeerroo waamee jira mee waan kanarratti akka goolabbiitti hunduma keessaniidha fi daqiiqa tokko waan hin caalle akka yaada keessan nuu kennitan barbaannaa hedduu galatooma. Galatoome Hamza. Manni qabxii hammanaa kaastetti etuun hin dhufin qabxii obboleewwan koo lamman dura kaasan irratti miseensota mana dhimma Dooktar Abiyyi wal qabatee tun taane haaluma waliigalaa irratti miseensota mana marii hafuudhaan wal qabatee waan tokko kaasee dabarfachuun barbaada. Yeroo hedduu maaltu jira mana marii sana keessatti even al tokko korri guutuu hafee haalli manni marii itti hafutu jira jechuudha. Manni baay'een isaa al tokko haalli hojiidhaa gaditti bu'amu jira. Plus namoonni aangoodhaan muudamaan deemanii ala naannolee adda addaa irratti bulchiinsota magaalaa adda addaa irratti hojiidhaaf even haala waajjiraalee ministeerota biyyattii keessatti haala jarri hojiidhaa deemantu jira jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu wanta akka kanaa mul'ataa tarii akka nama dhuunfaatti Dooktar Abiyyi wal qabatee miseensa mana marii marsaa arfaffaa wajjin ture akka tasaa ta'e namoota jiran keessaa tarii ragaa bahuu fiidhaa tun taane nama hamma tokko tarii nama cimina qabu cimina isaatis nama hanqina qabu hanqina isaa kennaa mooraal kennaa deemuu keenya barbaachisaadha. Asirratti tarii nu nama kan keenya hamma tokko viidiyoos ta'e maalis ta'e namni Oromoodhaa hojjetu Oromoo hojjeta taanaan tarii paartiin deeggaru yookiin paartiin hogganu miti dhimma bu'aa uummataatiif hojjechuu dhimma uummatummaa qabaachuu isaa jechuudha kan nu ilaaluu qabnu. Namoota jiran keessaa namoota hamma tokko qabsaa'aadha jedhamu ture jechuudha. Namoota kana dura turaniin wal qabsiisnee ala ilaallu jechuudha. Kanaaf tarii nu dhimma namoota dhuunfaa irratti seetuu cinqamuu baanne gaariidha waan jedhu qaba. Akkuma jirutti waan obboleeyyan kaasan akkuma jirutti fudheetan jechuudha. Tarii wanti hundi hadha irratti ofishaal ta'ee labsamaa deemaa inni jedhutti ilaalcha keessa galchineetu ilaalaa deemne gaarii natti fakkaata. Wanti ijjitiidhaan hojjetamuu danda'u wanti ijjitiin hojjetamu jira. Tarii booddee ofishaal haalli ta'een wanti labsamu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf tarii akkuma jedhame yaada obboleeyyan duratti kaasan akkuma jirutti fudheetan dhimma qabxiitiin dhimma sagaleetiin wal qabsiisee haala sagalee kennuutiin Dooktar Awwal wanti inni kaasee ture jira jechuudha jalqaba irratti. Haalummaan sagalee kennuufuu rakkoo qaba seedhu tarii dhibbatti nan fudhaa. Mana marii sana keessatti siistamni haala ni jedhu dijitaal ta'een jira jechuudha. Garuu ittiin hojjetamu maaliif sun tarii ifaadha jechuudha. Haala dijitaal ta'een hojjetama taanaan sagalee dhugaatu iskiriinii irratti iskiriiniin jira jechuudha mana marii sana keessatti haala garuu hojii irratti ittiin hojjetamu sagalee haala dijitaal ta'een tokkoon bakka bu'aatii fuulduree isaa irra siistamii ispiikariitii wajjin wal qabatee jira jechuudha. Garuu ittiin hojjetamu wanti sun maaliif ittiin hojjetamne hattummaa akka kanaa ifarratti baasee mul'isa waan ta'eef kun haala kanaan ituu qabatame gaariidha. Inni kan biraa gaafii dhumarratti hammanaa kaastee Hamzaan gaafii dhimma afyaa'inarra deebi'anii sirreeffama gaafataniiru jechuudha. Kun tarii hin kuffisnaadhaaf miti kana kan kennan sagalee eda'uu irratti rakkoon uumame jira garuu sagalee caalmaa argateetti kan inni dabarfatee waan jedhudha jechuudha. Inni isaanii miidiyaa biyyattiitiin bahanii kennaa jiran. Kanaaf wanti asirratti ilaalamuu qabu maali labsiin kun darbes labsiin kun dhiises
tarii mootummaa baharree akka ta'e eenyu keenyaayyuu hin beeknaa kan keessatti dhalannee guddannee yoo nageenyedha. Tarkaanfiin uummata irratti fudhatamu uummanni eetuma tarkaanfiin uummata irratti fudhatamu labsiin kun gatii raga'e yookiin gatii hafee haala inni ittiin nafneetu jira jechuudha. Labsiin kun eetu raga'een Oromiyaa keessatti tarii namoota miliyoonaa ol haalli kan inni itti buqqee jechuudha. Labsii kana irratti hirkataniitii miti tarkaanfiin sun kan inni fudhatamaa ture. Kanaaf kun ilaalcha keessa kun haala ofishaal ta'een yookiin kunoo seera irratti hirkatanii seericha sana akka gaachanaatti qabatanii uummatatti agarsiisaa seera adeemsa seeraa godhatee deeme isa jedhu jechuudhaaf malee tarii kun waa sodaataniiti miti akkuma jedhamaa ture. Tarii mootumleen gamtaa biyya adda addaa haalli jarri itti mormii agarsiisaa turanitu jira jechuudha. Even waltajjii leejara irratti tarii waltajjii hedduu kana gaggeeffame iyyuu irratti Annaa Goomez wanti siin kaasaa turte ofishaal sooshaal miidiyaa irratti wanti siin argaa turtan jira. Kanaaf waan akkanaatiif kun akka dhoskaadhaa jaraa mijatuuf haala adeemsa seeraatiin deemee tarkaanfii kun haala inni itti fudhatame fakkeessuudhaaf kan godhame malee tarii seerri kun ragga'uu baatee tarii adeemsii fi tarkaanfiin egaa uummata biyyattiitii fi lubbuu uummata biyyattii akka salphaatti jechuudha. Kun kanaaf haala kanaanitu itti ilaalame gaariidha waan jedhudha wantan sii kaasuu barbaadu tarii qabxiiwwan ati kaaste kanuma natti fakkaata Hamza. Ayyee hedduu galatoomii adde Saaliyaa egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa fi qabannee gara goolabbiitti dhaqqabnee jirra. Egaa akka goolabbiitti immoo mormii uummanni keenya amma taasisuudhaaf labsii waraana uummata keenya irratti labsame kana uummanni keenya guutummaa Oromiyaa keessatti ifirraa kaasuudhaa fi duula waraanni uummata keenya irratti gaggeeffamu kan ofirraa cabsuudhaa fi akka mana marii paarlaamaa biyyattii sanittis labsii yeroo muddamaa kallattii gulantaa seeraatiin hin dabarre uummanni keenya immoo kan ofirraa cabsuudhaa fi mormiin akka guututti waamamee waan jiruuf akka xumuratti Dr. Awwalii fi obbo Garasuun waan deeqaa tokko hin caallee dhaamsa goolabbii akka nu kennitanii sagantaa keenya goolabnu. Anatu eegalamoo? Dr. Awwal. Galatoomii Hamza akkuma pirezidaantiin amma kaaftetti labsiin kun labsamuu baatees humna waraanaa fi security biyya sanii hagana tokko harkeedha jedheetiin hin yaadu. Akka ija seeraatti yoo laalleetiin hin jenne biyyattiin suni gaafuma heerri sun dabre irraa jalqabeetiin hin jechuudha. Labsii muddamaa jala turte jechuu dandeenya. Labsiin muddamaa biyya tokko irratti hin jira ka jedhamu yoo haala ifa ta'e tokko labsame qofaa miti. Osoo labsames jiraachuu danda'a. Biyya keenya keessa wanti ture sani. Biyya mootummaan olaantummaa seeraa ittiin kabajne, mirga dimookiraasii ittiin kabajne, mirga ilma namaa ittiin kabajnetti yeroo hundayyuu eega heerri ka jiraatu ta'e heerri sun immoo gaafa hin kabajamne biyyi suni labsii yeroo muddamaa jala jiraatti jechuudha. Kanaaf labsii yeroo muddamaa kuni dirqama akka amma mootummaan labsaa jiru kanatti karaa seeraatiin labsamuu hin qabu. Osoo maal labsamin illee practically jiraachuu danda'a. Kanaaf labsii labsamoo hin labsinee wanta jedhu kana labsii kanarratti namoonni akkanaa namoonni akkasii argamaniitiin immaa mormuu dhabanii ka jedhu kana guddifneetiin osoo laaluu baanne. Haga tokko waa'ee iskeelii dubbataa jirra. Miizaana roftoo kenneetiin ilaalle gaafa labsii labsaniitiin hin jedhan tarkaanfii eegana ga'u tokko fudhachuu danda'anii gaafa labsiin labsin illee wanta gochuu barbaadanii ma godhan. Labsiin labsamuu dhabe jedhaniitiin gaafa waraanni isaanii wanta gochuu barbaadu irraa duubatti jedhe hin jiru. Security'n isaanii nama hidhuu gaafni irraa duubatti jedhe hin jiru. Nama hiriira bahee ajjeesuu irraa gaafa duubatti jedhan hin jiru. Kana ima godhanii jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akkuma asiin dura karaa nagahaatiin haala bilchinna qabu saniin mormaatiin hin ture sanitti didaatiin hin ture sanitti ammas diddaa isaa itti fufuu qaba. Garuu ammoo akka ani ilaalutti diddaan kuni bakka tokko haa ga'u akka barbaannu taate bu'aa qabeessa akka ta'u akka barbaannu taate haga tokko qaama ijaarameetiin hin jiru tokkoon
strategically walii galanii haga tokko wal dubbisaatiin hojjechuun barbaachisaa natti fakkaata. Qaamni kun osoo kamiin osoo naan jette adama yeroo ammaatti ka jedhu warruma lammaa sani. Rakkoo qabanii dadhabbina qabanii gaafa isaan rakkoo qaban gaafa dadhabbiidhaan gadi bahan qeequu qabna jira kana. Haga qaamni biraa qaamni jarra jabaa ta'ee filmaata ta'uu tokko alternative ta'u. Gaafa humni addaa akka jiraatu taate humna san wajjin hojjechuu san wajjin qindeessuun hin danda'ama. Kanaaf walumaa galatti ani ka jedhu haala qindoomina qabu tokkoon hawaasni keenya uf eeggataa tarkaanfii fudhatamuu qabu fudhachuu qabaa yaada jedhu qabaa asumarratti. Obbo Garasuu qabxiin addaa isin dabaltanii jira dhiifama. Tole, Obbo Garasuu. Anirree waanuma awwal jedhe kanarra deebi'aa tokkoffaa jechuun sochii waggaa afran kana sochiin deemaa ture. Sochiin waggaan afran deemaa ture kun istirateejiin isaan jijjiiramne taaktikiin isaan jijjiiramne adeemsa kana keessatti laaffinooti mul'atan. Maaloo goone wareegama xiqqeessinee humna diinaa laaffisnaa akkamoo goone jechuun bakka hundatti yeroo tokkotti akka ta'u goona akkamoo goone humnoota biyya sana keessa jiran Oromiyaa keessa miti bakka hundumaa Amaara keessas haa ta'u uummata biraa keessa jijjiiramni warri barbaadan jiranii isaan waliin akkamitti qindeensinaa waan jedhamu kun haga amma gaaffiin kun hin deebine. Lammata immoo jijjiiramni kun jechuun wanni kun mootummaan kun mootummaa qarqara ga'eedha. Maaltu itti aanaa waan jedhu kanattis nu keessattis haa ta'u warra biraa waliin meaningful discussion nagammaan godhamne jechuun humtuyyuu hin jiru. Kanaaf waanuma barame taaktikuma barame istiraatejuma barame itti ofaa wayii jechuun keenya kunis mataasaa rakkina mataasaa danda'e qaba. Kana jechuun I think itti yaadu nurra jiraata jechuun bifa ijaarame tokko malee yeroo kamiyyuu biyyuma kamiyyuu keessatti jijjiiramni dhufuu danda'a mootummaan dhufuu danda'a garuu jijjiiramni bu'aa qabu kan uummataaf fayyadu ta'uu hin danda'u akka namatti lafaa ka'eetuma akkuma randomlii jechaadha. Kanaafuu lammata immoo namni du'u kun wareegamni kafalamu kun ilma namaadha lubbuu namaadha. Haga danda'ametti miidhaan namarra ga'u xiqqaataa miidhaan diinarra ga'u jabaataa akka deemu itti yaadamuu qaba. Taaktikoonni haaraan istirateejiin haaraan yaadi haaran mariin haaran waan kana keessatti nu barbaachisa malee jechuun immooshinumaan qofa deemnee fedhumaa fi aarumaan qofa deemnee waan ta'aa ta'oo jennee gariin keenya fagoo irraa jirraa lubbuudhaan hin duunu garuu immoo namni du'u dhiigni nama dhangala'u sana immoo nu yaachisee jarri suni haadha hin qaban obboleewwan hin qaban ijoollee hin qaban fira hin qabanii kanaafuu nuti yaaduudhaaf haala nu dandeessisu keessa waan jirruufi akkaataatti wareegama xiqqaadhaniin jijjiiramni dhufu akkaataatti walitti qindoominni bal'aan biyya sana keessatti dhufu akkaataatti humni mootummaa kun waan inni godhu kun xiqqaataa deemu maaloo goone wayya waan jedhamu kun sochii mormii ummati aarii waan qabuuf rakkina keessa waan jiruuf mormii isaa itti fufaa kana keessatti garuu yaadi akkanaa kunirra itti dabalamee dhufuu qabaa yaada jedhu qabaanii kanuma jedha galatooma. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota argitee kallattii toora feesbuukii laayivii raadiyoo daandii haqaatiin nu hordofaa turtan haala wayitaawaa kana irratti egaa Dr. Awwal Qaasim akkasumas obbo Garasuu fi akkasumas miseensa mana marii paarlaamaa biyyaalessaa duraanii kan taate adde Saaliyaa Abbaa Naggaa haala wayitaawaa irratti yaada isaanii nu qoodanii jiranii. Egaa bifa wal fakkaatuun hayyoota birallee dhimma kana irratti bal'inaadhaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Egaa hayyoota akkasumas argitee kan gama kutaa teeknikaatiin nu wajjin ture obboleessa keenya bakka jabarii hedduu galatoomfannaa. Egaa keessummoota keenya horaa bula deebanaa warroottan immoo nu dhagaa turtanii nu daawwataa turtanillee argitee yaada adda addaallee nu gumaachitan hedduu galatoomaa saniin jenna yeroo biratti bal'inaadhaan qabxiiwwan wal fakkaatuudhaan kan walitti deebinu ta'a. Nagaa keessa nu jiraadha keessummoota keenya yoo yaayyee nagayaatti. Gandiaka duka dubbate nurra bukaasa kuka nuko demaka nukutisi moti ya rabbi waka radio gandiaka yomi yusimbona
nuswan barbaachisun si cinaa dhaabbannaa midhaan nurraan gahan mootummaan biyyaana saatil baaftan hundaa hajjeessan dukkanaa isin jaalan baatu raajii qabdan kannaa wayi raajii qabdan kannaa raadiyoo dandii hakaa dhugaa dubbatee nurraa bukkaasa kuukaa nuggoo deemakaa nuuf guutii si mootii yaa rabbii waa.